أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله برنوني كنا إني هدا تعمل نجيكو بصفة مخرجة والجنين كوبي زائر رجرة أكنجن الحرف الحادي عشر كوبين كلا تكفانا الزاي زاي اسمه مكان إسا زاي زاي جنان زاي زان بقلة الراي أكسما ورا مخرجني ثاني حقيقي الراي زاي وبه سريرا ورا والتجارة من راي أكا توقت زاي أكا توقت مو زا قبيل من رايس إجارة من جنان غاف قبي سدير إجارة من جنة ورا الثلاثية حركة جهر كفمو مد العارض للسكون الراي زاي سكون الرد أمنا وانتي غافا مو قبيل مرة إجارة زا جنة قبيل مرة إجارة جنو ورا ثنائية راي يرو قبيل سدي ثلاثيات يرو قبيل مرة إجارة جنو مو ثنائية حركة لما ورا أركفم مد طبيعي دا مدين ساجتشو زاين أكسن مخرج الزاي الدوبة هنسزا برنما تخرج الزاي زاي نباتي من منتهى طرف اللسان رما فين تقرب الراء أو في كتاب له من منتهى طرف اللسان رما فين تقرب الراء مع أسفل جل الصفحة بل إن الداخلية كما كيسا للثنايا السفلى الكان كين جلاتيف فكتبت مو مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى جلب الإن الكان كين جما كيساتين فيخرج الصوت سجلين نبها من فوقها قبا إسير بها فيخرج الصوت سجلين نبها من فوقها قبا إسير قبا ماليرا الكان كين جلارا مار دبرا هالتين بين الثنايا العليا والسفلى يدو الكان كين قباتي في kan jalaa yedduudhaan bahaa. Akkana jechuun gabaabsine yoo ilaalle zaayi bakki inni irraa bahu dhaabe kitaabaan ganda barseedu. Zaayi gabaabsine makraja isaa yoo ilaalle bakki zaayi irraa bahu eessarraayi. Arraba keenya gama dhumarraa akkasuma ilkaan keenya gama keessarraa sagalee yedduu lamaan kana dabraa haala ta'een jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf yooniif kan agartan ta'e isinitti yoo kan mul'atu ta'e akkamitti ba'amma zaayi az gaafa goonu az za zu zi gaafa goonu az fiinti arraba keenyaa eessa dhaqee tokko jira laal isa kana az fiinti arraba keenyaa eessa geessine hundee ilkaan keenya jalaatti geessinee gammattansine amma fakkeenyaaf ilkaan keenya jalaa isa kana haa jennu maal goona az fiinti arrabaa hundee ilkaaniiti bakka ilkaan irraa biqile haa jennu bakki kun ilkaanti irraa biqile fiinti arraba keenyaa hoo isa kanaa miti fiinti arrabaa dhaqee achitti tuqa eega dhaqee tuqee hoo
Finti arrabaa dhaqee achitti tuqatee ilkaan keenya inni jalaatiif inni gubbaa immoo akkana walitti dhufa. Az walitti dhufee yedduu ilamaan ilkaan kanaan sagaleen immoo baha. Akkas godhe. Yoo akkas goone malee az finti arrabaa amma zaayii fi zaal zaayiin kan inni hojii bahu zaal siinii fi saadii. Jirri lameen kun hurufa sifa safiiraati. Sifa safiiraa qaban. Sifa safiiraa keessatti qubee qara sagalee kan sagalee siisuu qabu. Horiisuu isa jedhama. As, as isaan sadeenu. Garaagarummaan jira asitti wanni ittiin gargar baafamu maali? Zaayii fi siin hin qallatani. Saadiin hin furdata. Laakiin gaafa furdatee fi gaafa qallate gargar ba'a amma saadii fi siin. As garaagarummaa kana maaliin gargar baasna? Garaagarummaa saadii fi siinii maaliin gargar baasuu dandeenya? Kan ittiin gargar baasnu isaan lameenuu qara sagalee qaban. Sifa safiiraa qaban. Makrajni isaanii tokko. Akkamiin gargar baasna? Qara sagalee kana saadiin furdisiinsa kan as gaafa goonu saadiin arrabni keenya maal ta'a? Walakkaan arraba keenyaa boollata. As siinoo as arrabni akkuma jirutti bal'ateetuma ta'a. Gaafa saadii arrabni keenya boollata isa kan. Zaayii fi jaroo adda baasuudhaaf as gaafa jennu arrabni keenya gaafa zaa qaru as gaafa qara'uu fi xiqqishoosi gaafa zaayii gadi maxxan. Gaafa saadiyoo ol maxxan. Gaafa siiniyoo xiqqishoosi ol jedha. As digalee gaafa zaayii bareechiteetti maxxansita. As gaafa jennu. Gaafa siinoo as suutumaan. Gaafa saadiyoo as gootee arraba kee ol ka'a ol maxxana hurufa isti'laati waan ta'eef. Garaagarummaan saadii fi siinii fi zaayii achi. Amma zaalii kanaa wajjiniin eenyutu ba'a makraja sanarraa? Makraja zaayii siinii fi saadii jara kana sadeen wajjiniin bahaa jenneerru jechuudha. Akkasi. Makraja isaa ilaalle kan inni wajjiniin bahus akkaataa inni wajjiniin bahus achi goonee arraba keenya akkas goonee az achirraa mirkaneeffachuudhaaf aliifirra naqna isa sukuna goona yookaan isa shaddii goonee aliifirra naqna azzu uzzu zu zi zu za zu zi azza haala saniin safiira baasuun dirqama. Zaa irratti wanni barbaachisan dubbiidhaa maalii? Safiira isa kana jechuudha. Safiira isaa mul'isnaan collee taateetta jechuudha. Haaya. Amma gama sifa isaatti dabarfanna. Makraja isaa namoonni wajjiniin bahu akkaataan hunda isaa barree haala kamiin bahuu danda'a? Yeroo bahu kana keessa laafeeti moo jabaateeti moo safiira istifaala moo infitaaha isa jedhu. Ammas zaayiin sifa 5 qaba. Jahrii, rakhawaa, istifaala, infitaaha, safiira jara hanga kana qaba jechuudha. Sifaata hanga kana qaba. Kanaaf sifa isaa keessaa inni jalqabaan aljahru jahrii. Jahriin qubee wayita qaraanu afurri keenya qabamu. Az afurri qabamu jira. Afurri keenya qabamu jira. Ayyee rakhawaa jechuun qubee wayita qaraanu sagalee fi qubee wajjiniin bahu. Sagalee fi qubeen wajjinumaan baha. Yaa'u jira jechuu rakhawaan. Istifaala jechuun inqifaadhu lisaan. Arrabni keenya amma gadiitti gadi jechuu. Gaafa jennu arrabni keenya amma gadiitti gadi jechuu jira. Barachi gadi jechuu jira. Al-infitaaha. Inni itti aanu infitaaha. Infitaaha jechuun qubee wayita qaraanu
أأمني كيني إني أوليتي في أرمني كيني أدبنا تجافي كل من طائفتي اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى حتى يخرج النفس أرمني كيني أأمني إني أولي أدى فقاتو أنغا أفور بهوتي ز أنغا سقالي نسبوت ز إني شنفان سفيرة ججون حدة الصوت ألا سقالي قافا ينو سقالي كيني ألا تباو جرت بريد أي التدريب لينجي على نطق الراء مفردة رائي تكو تكون قرأ الرتي لينجي ألو في كتاب أز أزواج إذ وذرا أز أزلفت ز زين زي زدناهم ذو زرقا ز زا زادتهم زي زينة ذو وزورا حالة كسراتس تأس ضماتس فتحاتس شديدانس مديتس خباسا تأو أكاتا هندتو سفيرة إسا ملسون درك أما برباكي سادا سنجتشو ديما كنافو برسين أنما راونا وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين